dadhabbii waggaa torba osoo guyyaa takkatti hara ittiin baafatin mana ijaarratti osoo keessa hin ijaarratin maallaqa baankii qabdi osoo guyyaa takka fuutee itti hin boqatin uffata shaanxaa keessaa qabdi osoo guyyaa takka uffattee irraa hin bareedin waggaa torba mana namaa keessa gola namaa keessa jaanjaa baate waggaa torba jireenya namaa jiraachaa baate jireenya ofii dhiiste jireenya namaa jiraachaa baate har'a gaafa fayyaadhaan biyyaa baate kaleessa gaafa fayyaadhaan biyyaa baate hadha saaxinii itti cufamee biyyatti galu waan qalbii nama cabsuudha. Obboleettii keenya kana hundi keessanuu yoo argitan jedhee yaada. Haati isii kaleessa fayyaadha akkuma asii akkuma anaa geggeessite har'a garuu saaxiniidhaan manatti galchan biyya isiitti galchan jechuudha waan qalbii nama cabsuudha. Mucaan tun Joordaan keessa waggaa torba Dubaay keessa jiraataan turte. Jireenya Joordaanii injifadheetiin jireenya Dubaay kana dhufee uffooyyesse biyyatti kiyyatti deeba kan jetteetiin Dubaay dhufte. Garuu akka rabbii malee hin taatu bakka rabbiin keessiin jedhee malee hin geettu. Isin har'a kaleessa shaanxaa gurraacha kanaan galuu hin barbaanne. Kaayyoo isii shaanxaa gurraacha kanaan galuu hin barbaanne. Kaayyoo isii saaxinii kanaan galuudhaan hin barbaanne. Kaayyoo isiidha saaxinii kana keessa teettee galuu hin barbaanne. Akkuma nama kamiituyyuu gammachuu fi uffata isii irraa bareedu godhattee shaanxaa isii irraa bareedu uffattee waa meeqa taatee meekaappiidha of qabbaate biyya galuudha karoorri isii. Garuu karabbiin fedhe malee hin ta'u. Obboleettiin keenya kun ijoolleedha. Gaafa ijoollummaa isiillee osoo hin boqanne gaafa dargaggummaa isii biyya namaa keessa kafixxe gaafa isii harabaafadha jettee itti qophooftutti kanamarraa hin oolle murtee rabbiitti dhufte jechuudha. Ijoolleen keenya shamarranii harki caalu harka dhibba keessa dhibba yoo jedhe irraa hin goru jechuudha. Yeroo baay'ee nuti jireenya namaa jiran maaliif jireenya namaa jiran isiniif fakkaate? Intalli tuun fakkeenyadha. Intalli durbaatti akka mana arabaa keessa yoo dhukkubsatte jechuudha. Dhukkuba kaleetii yoo dhukkubsatte dhukkuba san daftee itti yaalamtu fakkeenya isiniif fudhataara jechuudha. Maaliidhaaf beektani? Itti obsiti dhukkuba isii kanarratti obsiti dhukkuba gogaa isii irratti obsiti dhukkuba keessa isiitti obsiti dhukkuba kamiinuu itti dhufi obsiti maaliif obsiti isiniif fakkaate isiniif waan biraa isinitti fakkaanne deemtee akka nama kamiinuu yaalamuu dandeetti deemtee mana yaalaa gahaa argachuu dandeetti silsa mana yaalaatti baasota wayinarraa hidhattee kaayyoo an qabu san dheebuu an qabu tana wayinarraa hir'isti kanatu ijoollee keenya dafanii yaaluu dhorga jechuudha. Tokko isaa kana inni lammataa ammoo jechuudha beerra arabaa sodaachuu madanoota arabaa kanneen sodaachuudhaan dhukkubni isaanii qaama isaanii keessa seenee hanga ajjechaa lubbuu itti gaha jechuudha. Obboleeyyan kiyya ilaa rabbiin gaafa sitti murteesse namni murtee isaarraa deebi'ullee tokkollee hin jiru. Eega sitti murtoofte wanni hundi murtee rabbiitiin dalaga. Gaanuu sababaa mee ofitti hin taane akka sababaa ofitti hin taane isin dhukkubaa isinitti jira keessantu isin boqonnaa dhabe mee tasgabbaa deema mana yaala dhaqa. Homaa miti wallaahi yoo si fayyaa qabaattanii yoo isin fayyaa qabaatanii akka namaatti ijjettani wanni hunduu isinirraa bareeda jechuudha. Maallaqni hadha nu qusannee jechuudha wanni nama ajaa'ibu keessaa barbaadu. Maallaqni nu hadha silaagisee gabbaanee sammuu keenya raaxatti goone sammuu keenya gammachiisne sammuu keenya boqachiisne sammuun keenya kun abdeetii goonurratti jechuudha. Nu wala arabaa keessa deemna jechuudha. Sammuu namaatti ajajamne jechuudha. Waan garaa nama guburaa jechuudha. Jireenya haganuma keessa jiraata. Amma mucaan kun waggaa torba kana keessa mana ijaarratte jedhu. Jireenya maallaqaallee haga murtaa'e tokko baankii qabdu jedha. Eenyu itti fayyadamame amma isin qabrii galte kalaas. Isii hojii isiitiidhaafi kalaas hojii isii wajjin qarbii galtee jirti. Boolla seente qettee ol deebisan hin jirra. Mee amma jireenya isii itti gubataa waggaa torba osoo madaami as fiigu jettuun osoo bishaan ol fuudhu jettuun osoo gaazii fuudhu jettuun osoo waa meeqa jettuun osoo arrabsamtu osoo jibbamtu osoo beeloftu osoo hirribni itti jiru hirriba isa obsitu osoo beel itti jiru beelsa ofin gaccabsiteetiin boru naa dabarti jettuuyyuu har'a biraa kaatee jodoo guyyaa takkatti itti hin gammadin har'a nama biraatu itti gammada jechuudha. Kama biraattu keessa jiraatti kama biraattu jireenya isin karaa hambistessa itti fuufate jechuudha. Lafuma fuudheetiin jireenya ittiin jiraata jechuudha. Yaa ijoollee keenya shamarranii yaa ijoollee keenya yaa qimamoota shamarran keenya mana arabaa jirtan fayyaa isinii jira. Uf dura of yaalame ani wallahi wakkana jedhu kan nama of yaalu isinitti fakkaatin mee akka ana hin ta'ina waan jedhudha jechuudha. Kanaaf isin dhukkuba yeroodhaan mana yaalaa deema maaliidhaafi maallaqni ani hadda
ati hadda walitti qabnee irra qusannee irra teenyu kun jechuudha boruu rabbii hamtu namarra haa qabu dhukkuba hamaadhaan yoo qabamte wallaahi yaala sanirraa hafuu hin dandeettu jechuudha yaala maallaqni waggaa torba yaala baatii takkatti irraa hafuu hin dandeettu dhukkuba hamaa rabbii yoo namarraa kaa'e jechuudha rabbiin nu haa baasu dhukkuba hamaadhaan illee warra qabamu rabbiin nu hin taasisin kanaaf obboleeyyan kiyya isin yoo dhukkubi yeroodhaan mana yaalaa deemaa irratti obsina eenyuuf obsitan fakkeenya isin ta'uu qabaate meentaloon tun mucoon tun dhugaa rabbi fakkeenya isin ta'uu qabaate maalidhaafi hanga feetillee yoo xaarte waggaa torba waggaa 10 waggaa 12 20 30 40 yoo ifaajje jechuudha yoo rabbi nyaadhu siin jedhee alatti takka qarshii takka achi keessa hawwite nyaachuu hin dandeettu jechuudha mucaan tun jechuudha soo amma jiraattee gaafattuuti maallaqa waggaa torba jireenya waggaa torba mana namaa kana keessa daladde yoo guddate waan baatii 5 balleessiti waan baatii 5 sanuu yoo guddate waan baatii 5 ofii balleessiti ofii isiitiin jechu ofii isiitiitti wanna waggaa 6 fi baatii meeqaa jechu baatii 7 kan ammoo namuma biraatiitti fayyadama jechuudha dhugaa rabbi kanaaf obboleeyyan kee ofin dagatinaa mee ijoollee shamarranii ofin dagatinaa dhugaa rabbi ofin dagatinaa dhiifama kanaafi jireenya addunyaa tun gabaabduudha keessaafuyyuu jireenyi biyya namaa gabaabduudha amma isheen kara qabeessaadhaan kan jirtu kara qabeessaadhaan reeffisillee ka biyya gale jechuudha wanna nama gammachiisu keessa maalidha karaa seeruma biyyattiiyyuu qabaachuu waan tokko kabajaadhaan biyya galta jechuudha maduutellee warri seera hin qabne hoo warri jidduu kanatti duuti isaanii irraa hin oolle jiraachuu hin arganne jireenya tallajaa keessa firiijii keessa ijoollee keenya bee jechuudha hospitaala osoo deemtanii jechuudha hospitaala deemtanii osoo gaafattanii keessa fi biyya suudii keessatti jechuudha nu ijoolleen keenya akka jiruudhaan jechuudha akka jiruudhaan hanga abbaa itti argamuuf jecha akka jiruudhaan tallajaa jirti jechuudha du'uun sirraa hafuu barbe duutee osoo bakka argattee waan tokko duuteeyyuu osoo bakka argatte kanaaf ijoolleen keenya warri seera hin qabne rabbi sinaa haa eegu wallaahi rabbi sinaa eegu rabbi hamtuu sinirraa haa qabu maalidhaafi carraa isin biyya galuutu carraa reefi keessan biyya galuutuyyuu xiqqaadha jechuudha mucoon tuni amma lubbuu si addunyaa kanarraa haa dhabdu malee wanna isin xaarte ifaajii si waggaa 7 kanatti gammaduu dhabdu malee reefi isi saaxin mojiin biyya galeef jechuudha haadhaadhaaf sunuyyuu obsa jechuudha obboleettii keenya amma duraata kan yaadattan eenyu am ganame moodha eenyudha kan ajjeesanii qaaniitiin saaxiin illee akka hin banamne godhanii osoo saaxiin san hin banin reeffi sun kanamaa ta'a kabineessaa ta'a waan isaa osoo hin beekne saaxiin hojii awwaalan jechuudha hin yaadattan jedhee yenu maqaa isii yoo dagachuu baadhi ganameedha moo amaanidha maatirii waa akkasii sanatti fakkaate kanaaf du'aanu biyyatti galuun carraadha jechuu barbaadee tolumaa galattuuyyuu itti gammadee osoo hin taane ijoollee keenya obboleeyyan kiyya warra nagaadhaan biyya ofiititti warra waan hojjete kanallee itti gammadee gammachuuf argee biyya ofiitiin nagaadhaan deebi'u rabbi hunda keenya haa taasisu hundi keenyaayyuu dhibamaadha hundi keenya du'aadha hundi keenyaayyuu guyyaa hin beeknu malee du'aa tana ofumarra baadhanii deemaa ni jirra kanaaf rabbi umriin haa dheeressuu isiniin jedha dhiifama isiniif balleesse assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh